Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirtu qaqqaaliiwwan fi gaggaareewwan idila addunyaa irratti argamtanii ilmaan Oromoo baga nagaa taatanii rabbi sa'a tana isin gahe jecha an nagaa kooti alhamdulillah galata rabbii. Ani tamuutu bidhaa warri tamuutu bif maatii taatan hedduu takka galatoomaa isiniin jedha warri ganaa haaraa gara chaanala kiyyaa dhuftan kootanatti dabalamaa maatii kiyya ta'a. Subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha warri maatii kiyya taatan ammoo like yeroo hundaa ta'a isiniin jedha. Walaa jajjabeessinuu qaqqaaliiwwanii fi gaggaareewwan kennaa mata dureen kiyyaa oduu durii yookiin sheekoo afaan Oromootii qabeen kiyya kutaa lammaffaadha jechuudha. Waa'ee obbo Bulguu irraa kutaa tokkoffaa laallee dabarsineerra warra ammoo haaraa dhuftan keessa chaanala kiyya keessa seentanii viidiyoo kiyya laaluu hin dandeettan jechuudha. Warri dura argitan ammoo akkuma kutaa lammaffaa irratti aanuu dandeettanii amma inshallah hin jalqaba jechuudha. Ayyaantuun aannan qabee isheetti buufattee yommuu kaatu obbo Bulguun mana isaa galee foolii haaraa waan itti dhufeefi maaliidha kan foolii dubaraa natti jedhu jechuun foolii haaraa isaa itti dhufe iddoo isaa baruuf gara dinqaa yommuu seenu ayyaantuun daabboo kutachaa jirti turte. Yommuu obbo Bulguu argitu naasuudhaan qabee aannanii lafatti gadhiiftee iyyachuun baalchaa jettee sagalee ishee ol kaaste. Bulguunis gammadee mana kootitti naaf dhufte jechuun harkaa fi miila ishee walitti hidhee gaagura keessa galchee ol fannise. Obbo Bulguun saawwan isaa sassaabee dallaa sa'aatii galchuuf manaa bahee sokke. Baalchaan fagoo dhaabbatee yommuu obbo Bulguu manaa bahu arkee fiigichaadhaan obboleettii isaa baasuudhaaf mana obbo Bulguu gale. Ayyaantuu eessa jirtaa jechaa iyye. Yommuu sana ayyaantuun gaagura fannifamtee keessaa awwaattee obboleessi ishee imimmaan ija irraa lolaase. Obboleettii isaa gaagura keessaa baasee dhagaa guddaa gangalchaa bakkee fiduun gaagura keessatti galchee fannisuudhaan fiigichaan manicha keessaa bahani. Obbo Bulguun boqqolloo asheeta kutatee eeboo diimeffachaa asheeta affeelachaa achiin booddee gaaguricha jala ciisee asii ol eeboon isaatiin ol wawwaraanuudhaan ija ishee, dudda ishee, garaa ishee, miila ishee jechaa yommuu wawwaraanu gaagurichi uratee dhagaan laphee obbo Bulguu irratti yommuu kufu obbo Bulguun achumatti du'e. Ayyaantuu fi Baalchaan akka isaan uumaa sodaachisaa ajjeesan hin beekani. Ganama barii Ayyaantuu fi Baalchaan obbo Bulguu ilaaluuf suuta jedhanii manicha saaqanii sagalee dhabanii yommuu ol seenanii obbo Bulguun du'ee achiisa. Achumaan gammadanii obbo Bulguu gad baasanii gatanii qabeenya isaa fudhatanii loowwanii fi farda isaa tiffachuu jalqabani. Obbo Bulguun ijoollee dargaggootaa kanaan akka ajjeefame namoonni naannoo hubatanii ajaa'ibaniiru. Ayyaantuu fi Baalchaan obbo Bulguu ajjeesuudhaan akka gootaatti ni faarfamu, ni kabajamu naannootti. Ayyaantuu fi Baalchaan sooromanii gammachuudhaan utuu jiraatan gaaf tokko kadhataan tokko balbala isaanii dhaabbatee kadhata. Ijoollee hin qabu, haadha manaas koo manaana ariite. Maaloo nan beela'e nyaata naaf kennaa jedhee. Ayyaantuu fi Baalchaan sagalee abbaa isaanii ta'uu waan baraniif fiiganii gaditti bahanii sadanuu boohanii wal dubbisanii obbo Tolosaan ijoollee baga ijaan isin arge
ji'a 5 kan isaan barbaachaa ture. Namoonni ganda keessa jiranis haadha manaa koo akkuma ishiin cunquruudhaan turte natti himaniiru. Dhiifama ijoollee koo, ani baay'ee gadde jedhe. Ani baay'ee gadde. Maaliif baddanii jedhee gaafate. Ayyaantuu fi Baalchaan wanta haati buddeenaa isaan goote itti himanii obboon bulguu akka ajjeesanii itti himanii. Abbaan baay'ee gammadee baay'ee boonee Ayyaantuu fi Baalchaan abbaa isaanii waan arkataniif gammadanii wajjiin jiraachuu calqaban jedhama. Asumarratti xumuramaa viidiyoon kiyyaa waan na dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Aga kutaa biraa waan biraatiin walitti deebinutti yoo isinitti tole like, subscribe, share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Yoo irraa waa barattanii barumsa irraa barattanii yoo gaafii qabaattan koomentii jalatti gaafadhaa isiniin jedha. Haati biddeenaallee akka isiin nama darartus asittillee irraa baranna. Abbaan waanuma fe'ellee yoo ta'e rakkataa fe'ellee yoo ta'e fokkataa fe'ellee yoo ta'e daa'imman ofii hin jibbu jechuudha. Waan wajjin turtaniif galatoomaa. Subscribe godhaa, like godhaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaarratti.